Akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni dhaggeeffattoota Kabookoo miidiyaa tuubii fi akkasumallee jaallatamtoonni leenjifamtoota koo kan taatan hundumti keessanii akkam jirtu isiniin jecha yeroo darbe viidiyoo gabaabaadhaanii akkaataa itti Microsoft Office Word dookumentii fayyadamnu paartii tokkoffaa isinii dhiyeessee ture. Haala sana keessatti yookaan viidiyoo sana keessatti taabiiwwan Microsoft Word Office kanneen akka Home, Insert, Design, Layout fi kan kana fakkaatan walii wajjin ilaaluudhaani taabii isa jalqabaa kan ta'e Home jalaatee haala tokko akkaataatti barreeffama keenya jijjiiruu dandeenyu yookaan akkaataatti Home jala deemnee Microsoft Word Office keenya fayyadamnu walii wajjin ilaallee turre. Har'a immoo paartii 2 itti fufnee Home majalaatee waan jiru ilaallee xumuruudhaaf ni yaalla. Egaan dhaawataanii akkana hordoftanii fi lafa karzariin kiyya dhaqullee yoo sirriitti hordoftan lafa kompiitara argattanittis waan gochuudhaaf yaalu hundumaa gootanii akka irra deddeebitanii shaakaltan kabajaan isin gaafachaa garuma barnoota kootti darba. Egaan tekstii muraasa asirra jiru kanaan qabadhee yookaan tekstii kana fakkeenya fudhadhee barnoota koo isin dhiyeessuun barbaada. Egaan tekstiin asirra jiru kuni tekstii muraasadha. Fakkeenyumaaf kan nu ta'udha. Egaan akkuma tekstii kana argitanii Home jalatti tekstii kana akka barbaannetti jijjiiruudhaaf jalqaba akkuma yeroo darbe jennee jalqaba select gochuu qabna. Yookiin amma muraasa select goonaa yookiin immoo keyboardii keenyarraa controlidhaa fi qabnee select olii goona. Keyboardii keenyarraa controlidhaa fi qabneetu select ol goona. Controlidhaa fi gaafa qabnu select ol yookiin tekstiin hundisaa peejii meeqayyuu yoo ta'e wal faana select ta'a jechuu koodha. Egaan iddii select goone yeroo darbe kana asitti akka ilaalle beekamaadha. Amma immoo kana as kan jiran walii wajjin haa ilaallu jechuun fedha. Egaa barreeffama kana xiqqaasaa yookaan gar tokkoon select godheen isin argisiisa. Mee paste in the embed kan jettu kana qofa select godheen isin argisiisu jalqaba. Egaan asitti kan argamu paaragiraafiidha. Waa'ee paaragiraafii yookaan paaragraafii tekstii keenya akkamittiin sirreessuu dandeenya kan jedhudha. Naannoo kana hunda isaatti kan argamu waan ta'eef achi keessaati alignment of text kan jettu haa ilaallu. Alignment of text yookaan text alignment kan jedhu irratti arra walii wajjin ilaalla. Achirraa jalqabna jechuu barbaadeni. Iddoo amma karzariin koo jiru kuni left alignment yookaan align left yookaan keyboard irraati control L irra kan jiru jechuu barbaadeni. Left alignmentidha. Amma tekstiin select ta'ee jiru kuni left irra jira jechuudha. Alignmentiin isaa yookiin bakka argama isaa left irra yookaan karaa harka keenya bitaarra jira jechuudha. Inni taanu kun center alignment jedhama. Amma gaafa irratti cuqaasu tekstii ani select godhee gara centeritti yookaan gara walakkaatti siqee jechuudha. Gara centeritti yookaan gara walakkaa kanaatti siqeera jechuudha. Kana gaafan jedhu kanan select godhee qofa irratti akka inni hojjetu yeroo darbe akkuma dubbanne hubachuun nurraa eegama. Ittaansi ammoo right alignmentiitu argama. Right alignmentii kanarratti gaafan click godhu tekstiin kiyya akkasiin amma agartan kana gara harka mirgaatti darba jechuudha. Kan akkasii kun yeroo akkamii nu fayyada yoo jettan fakkeenyaaf gaafa xalaa tokko barreessinu xalaa wayii gaafa barreessinu fakkeenyaaf date jennee barreessine bakka duwwaa lafatti deetiin barraa'u hambifne haalumaan date kan jedhu kun gara right alignmentiitti darbu waan qabuuf asirratti cuqaafnaa jechuudha. Simply asirratti cuqaafnaa jechuudha.
Isa booda awutomaatikaalee gara right alignment dhufa jechuudha deetiini. Akkuma beekamu iddoo kana ta'uu waan qabuufi gara kana dhufa jechuudha. Kanaaf lafa taa'umsa tekstii keenyaatiif nu gargaaru jechuudha. Alignmentiin sadan jiran kun lafa taa'umsa tekstii keenyaatiif nu gargaaru. Egaan inni itti aanu kun justify yookaan tekstii keenya karaa harka keenya bitaa kanaan sarara isaa wal qixxeessuuf yookiin justify gochuudhaaf kan nu gargaarudha. Let tekstii kana hunduma isaa select godhee isinitti argisiisu. Tekstii kana hunduma isaa select godhee justify irratti gaafa cuqaasu akkuma ilaalaa jirtanii asiin karaa kanaanii akka inni wal qixxaatee bareedu taasiseera jechuudha. Karaa kanaan karaa right click karaa harka keenya mirgaa kanaanii akka barreeffamni kun wal qixxaatee bareedu taasisaa jechuudha. Justify kan jedhu kun karaa kanaan akka inni bareedee wal qixxaatu taasisa jechuudha. Kun gisee riisarchiiwwanii fi barreeffamuun gurguddaa akkuma kanallee matsaafa barreessinu baay'ee nu fayyada jechuun barbaada. Inni itti aanu line and paragraph space kan jennudha. Line between space or space between line jechuudha. Yookaan space line tokkoo fi line tokko gidduutti argamu ammanni walirraa siquu qabu yookaan walirraa bubbunnu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii select irratti godhee hanga lakkoofsa 3tti default isa jiru kana irratti gaafan qabu walirraa sissiqaa jechuudha. For anyway garuu 1.5 ta'uu qaba jechuudha. Akka seeraatti 1.5 ta'uu qaba jechuudha. Yeroo baay'ee 1.5 ta'uu qaba. Kanaaf mee let example 1.5 irratti cuqaasee haa ba'u. Inni itti aanu buuleetiidha. Addana kan jiru buuleetiidha. Wanna tokko list gaafa goonu kan itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf kanuma iddoo kanatti kliik godhee fakkeenyaaf buuleetii kanarratti yoon cuqaase duraan akkuma argaa jirtan naniirra jira. Amma garuu amma tokko kanatti cuqaase buuleetii tokko ta'e jechuudha. Asii ol siqee inter gaafan jedhu buuleetii manitti fufaa jechuudha. Asittis kliik godhee asitti buuleetii irratti yoon cuqaase bifuma kanaanii buuleetii ta'aa jechuudha. Buuleetii wanna tokko listi gochuudhaaf nu fayyada jechuudha inni kuni. Inni itti aanu numbering kan jedhudha. Wanna tokko tokko lama sadii jennee barreessuudhaaf kan nu gargaarudha. Fakkeenyaaf inter jedhee tokko jedhee tuqaa jedhee walirraa butee wanna tokko yoon xaafe ammas inter yoon jedhee lakkoofsi kun akka kanatti ta'a jechuudha. Yookiin immoo kana biraa balleessee kan haaluma jiru wanna tokkotti xaafe ammas inter jedhee waan ta'e tokkotti xaafe ammas inter jedhee waan ta'e tokkotti xaafe kana select godhee ta'uu qaba. Wal faana numbering yoon jedhee yookaan lakkoofsa kanarra yoon buuse yookiin immoo qubeerra yoon buuse yookaan immoo tokko masaa numbering kana keessaa tokko filadhee yoon irra buuse lakkoofsa awutomaatikaalii yookaan qubee awutomaatikaalii naa gochuu danda'a jechuudha. Asiin kana interyoon jedhee amman barbaadetti amman irraa akkas godhee balleessuu danda'u. Ammanni noormaalii ta'uu kanatti ammanni noormaalii ta'e qixa kana dhufutti akka kanaan itti fufaa jechuudha. Egaan inni itti aanu shading kan jennu jala barreeffama kana bifa barbaanneen sirreessuufidha yookaan kalarii barbaannetti gochuufidha. Akkuma amma argitan kana akkas goonee kalarii jala barreeffama kana jijjiiruufidha. Inni itti aanu istaayilii paaraagiraafii keenya jijjiiruufidha. Fakkeenyaaf kun noormaaliidha. Kun no spaceidha. Akkuma argitan kana space kamiyyuu balleessee walitti isaan bute jechuudha. Kun headingidha. Gaafa table content baafnu nu fayyada. Egaan hoomiin kanaa fi kanneen kana fakkaatan utuu nun ibsin kanan bira darbee kanneen akka soortii hedduu hojjechuuf nu fayyada.
waan na daawwattaniif waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Daawwadhaa, nagaan bulaa, laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa. Ciao.